Video Raayyaa Abbaa Mancaa waa'ee miliinikii isaan dubbatan dhageenne walitti deebina. Video kana namoota hedduu bira akka ga'uuf like gochuu hin dagatina. Video dhageenne walitti haa deebinu. Obboleewwan keenya namni bu'ee takkaa milkoomne yaani mee ilaalaa sin Atsee Yohannis kan ulamaa nama boruu meedaatti nama 19,000 fide sun Atsee Yohannis mataan isaa murame ummatammatti gad. Mee ilaala biyya keessatti illee qabaramuu hireen arganne beeka. Biyya keessatti illee awwaalamuu hireen arganne beeka. Mataan miniliki dhiita'ee juzaamaan tortoree raammoon itti yaa'ee qaamni isaa tortoree jiraan isaa jibbamee sirbatti tokko kan jedhi baafatan tokko harka isaa siiqoo baataa keessatti rostuudhaa jedhanii bar gar tokko harka tokko hinduu ichan turanii harka isaa mirgaa kanatti ciramee dhume jedhanii harka isaa tokko hindoska. Doskuraa jedhaniiti sirban deegitee sirbanu aadaa jaraatiga. Aadaa jaraa gidee nutti agarsiifatanu waan gurraacha sana keessaa wanni jedhi harka muramtuu tokko akkana godhanuufi kan miniliki aadaadha malee harki isaa waa ta'eetii miti jechuu fakkeessuudha jedhaniiti. Garuu kan isaa harki akka rabbii ta'ee biyyi ciccitee juzaamaan rabbiin isa fixee otoo inni duniyaadhaan jiraatu guyyaa 4 xiraa'ee gatamee ka'eetii maayii irratti jechuudha. Du'ee owwaalame. Rabbiin irratti hin deemne alhamdulillah. Maka keetaan wallahi keenu taasifadhu keetaan awwaan taanu ammallee yoomillee hawaasa keenya hawaasa kabajamoo hawaasa bahaa hawaasa dhiyaa hawaasa kaabaa hawaasa kibbaa roorroon nurra ga'u hundisaa nu yaachisa. Roorroon dhiyaarra ga'u nu yaachisa. Roorroon ummata keenya ilma namaarra ga'u nu yaachisa. Roorroon hawaasa keenya irra ga'u immoo daran nu laaleessa nu madeessa. Akkuma beekamu Teediroos dubartii tajjeefte isa jagii of ajjeessa xiyyitti tattaa jedhani. Onnee maalii qabdi onnee ittiin of ajjeeftu dhiira onnee qabdi of ajjeefti bara of ajjeeftuutu onnee barbaachisaa bara yoo illee rabbiin wallaale namni of ajjeesaa jedhani of ajjeesuun garuu onnee taajoma of ajjeesuun onnee taajoma wallah raazim akkasa dhiira onnee qabdi onnee maalii qaba warqituu moo maalee isininni obbiraa qabu sun isiituyyuu godhee lafa buusee seenaan dhugaan akka kanaa seenaan inni jedhu tolfatan garuu inni jedhu tolfatan of ajjeeseedha. Inni jedhu faabirikeetii godhanii ofii jaraatii warshaa haasaa jaraa keessaa kan ba'e of ajjeeseedha. Yaa of ajjeeseedhis. Teewdiroos akkas miilee akka amma jennee kanatti du'e mee ilaalaa hubadhaa. Rabbi jiraati mee ilaalaa hubadhaa. Hayila Sillaaseen Miisbaawinuroo oomishee gadi qabuu keessatti akka hawaasni keenya hin baranne namni maqaa Muhammad qabu akka mana barnootaatti hin galmeeffamne yoo qabaatee jedhe immoo amantii isaa yaada isaa kaayyoo isaa qabatee akka inni seenu godhee kan hawaasa keenya irratti hojjetaa ba'e Hayila Sillaaseen mataan isaa ofii isiitiin inni waa barsiifataa ba'e darasaa isaatiin jedha bakka darasaa illee balleessuu taa'e darasa illee hin jedhuyyuu barattoota isaa jechuutu irra gaariidha. Darasaa jechuun kun biratti afaan isaa tokko haa ta'u malee hiikaan isaa tokko haa ta'u malee kabajaa qaba. Kanaaf barsiisota isaatu fuudhee mana fincaanii keessa buusee achitti galaafatee fincaan dhugdee duute isinis. Kaayidiin nama mee firaa'uunuma irraa jalqabaatu iyyuu yaadame hawaasa sana booddee zulmii namarratti hojjete hundasaa akka inni itti du'e akka jedhitti addunyaa kanarraa gale. Warri ilma namaa kanarratti roorroo yaadu hamtuu yaadu takka tachitti milkaa'ee duniyaa kanarraa galu. Waminan ajaa'ib. Dargiin hamminni ittiin ofoolee amma wanaa mariin jira warri hojjete addunyaa kanarraa gale laakiin namni silaa seera du'a seereesii bade malee isii mataasiitii jirti. Mangistuu Hayilamaariyaam amantiin isa kanaa isa sana hin jedhu. Maal jennaan amantii miti ajaansaa amantii miti jennaan amantiin hin jiru jechuudha. Amantiin taasisu obboleewwan keenya namni dhageettanii jirtan. Nama hayyuun sabni qabdu Raayyaa Abbaa Mancaa namni sabni jaalatu yakkamaadha. Miliinik guyyaa yakka akkanaa dalagaa ture jedhamaa ture guyyaa kaleessaa biyya Raayyaa Abbaa Mancaatii ba'ee biyya Abbaa Jifaar Jimma keessatti eebba hoteelaa irratti suuraa nama yakkamaa kana nama akkaan Oromoo biraa jibbamaa ta'e qabatanii eebbisanii hoteela jechuudha. Kanaan wal qabatee garii nama sooshaal miidiyaa kanarra deemee maaltu isin ga'e waa'ee Jimmaa maaltu isin dubbachiisee jedhan rakkoon Jimmaa rakkoo uummata Oromoo kutaa 11tiin adda baateen beeknu bilisoomnus bilisoomuu baannus
waan fenestaan rakkoon ummata Oromoo kutaa 11 tokkuma beelofnus dheebonnus bilisa argannus garboomnus akka amma jiraannu kana itti fufnus tokkuma. Abbaan Jifaar hayyuudha. Ani fakkeenyaaf suuraa Abbaa Jifaar dhalataan Oromoo tokko qabadhee naannoo Amaaraa deemee mee fakkeenya gabaabaa isinii kaasa. Yookaan anaa miti dhalataan Jimmaa tokko kan Jimma keessa dhalate suuraa Abbaa Jifaar mee isaan siyaasaa irraa bilisa hayyuudha. Nama nagayaati. Nagayaan beekaman suuraa isaanii san qabadhee Ambaardar magaalaa guddittii biyya isaanii sanii deeme yoo akka tasaa isaan bakka naa kennanii investi godhuudhaaf hin jiru Oromoodhaa Amaarri investi bakka hin kennituufi. Mee achuma dhaqee bakka san keessatti an investi godhee hoteela ijaaradhee suuraa Abbaa Jifaar maxxanfadhee eebba hoteelaa sanii ni eebbisiisa. Mee waa isin yaadachiisa. Kanaan dura ni beektan yoo ta'e ni yaadattan yoo ta'e hoggaa tokko dura jechuudha. Baankii Oromiyaa Intarnaashinaali dhaabbanni maqaa Oromootiin naannoo Amaaraa jirtu baankii Oromiyaa Intarnaashinaaliidha. Baankii Oromiyaa Intarnaashinaali sanii magaalaa guddittii isaanii Baardaar keessatti badheen gaddaa hokkara kaasanii gubanii balleessan bakka sanii. Ati garuu har'a goota jettee yakkamaa namni Oromoo akkaan jibbu Oromoo biraa araaruma takka hin qabne nuuf Amaara jidduu garaagarummaa maaliif garaagarummaan jira beektu? Oromoof Amaarri maaliif dura waa tokko hubadha? Oromoof Amaarri maaliif akka ijaa fiddiitti ol eeggata beektu? Sababa Miliinikii akka ta'e beektu? Miliinik waan nu ajjeeseef waan harmaaf harka nu mureef saniif jecha yakkamaadha osoo nu jennu isaan yakkamaa miti gootaa nuun jedhan. Waan biraati miti. Osoo isaan akka nuti yakkama jennee amannu san yakkamaadha jedhanii nu wajjiin yakkummaa isaanii amananii ummanni Oromoof Amaaraa wanni wal dhabuuf hin jiru. Yakka nu biratti yakkama isaan biratti goota yoo ta'e yoo faarfamu namni nama ajjeese tokko yakkamaadha gootaa miti. Kasaba fixe ka eenyummaa keessirraa balleessuuf sidduule nama akkanaatiin yoo namni biraa ol qabu yoo ka inni si ajjeesisan madaasan keessa deebisee si waraanu namni ufit dhiisu hin jiru yakkamaadha. Kana waan ta'eef hoteela san bakka sanitti nama ummanni Oromoo akkaan jibbuun magaalaa hayyoota biyya gootota Jimma biyya diiniin beekamtu biyya Oromummaan beekamtu achi keessa waan akkanaa raawwachuun is great shame. Kana ummanni Oromoo illee ufitti hin dhiisu warri durgoo argachuuf jecha kaabinoonni magaalaa Jimmaa keessatti yakka kana ummata irra feetan seenaan isinis gaafata ummanni Jimmaas uf hin dhiisu Oromoon Jimmaatis ufitti hin dhiifnu Oromoon guutuu biyyaati guutuu Oromiyaa bakka hunda jiran ummata Jimmaa cinaa dhaabata wanni teenna hundinuu takkittiidha qabsoonnus beelofnus dheebonnus wanti keenya takkaa adda baheen beeku. Finxaaleeyyiin tokko tokko kuulloonatti fakkaatanii dhiifamaan maqaa namallee arrabseen beeku maal jedhan sooshaal miidiyaa kanarra deemanii wanni Jimmaa isin hin galchu nu galcha. Adda baheen beeku kaa Oromoon takkaa nu kutaa takkaa wal qoonnee rakkoo teenya adda furannee hin beeknu. Harargeen beela'u Arsiin beela'u Jimma bira dhaabbata. Jimma beela'u Arsiif Harargeen bira dhaabbata. Kutaan 11 hundinuu wal bira dhaabbata. Wanti kenna adda bahee takkayyuu adda hin bahu. Garuu guyyaa kaleessa wanti dalagame sun ka seenaanis nama gaafachiisu ka baay'ee nama salphachiisu waan ta'eef ummanni keenya ufitti hin dhiisu ofirraa kaasa. Miliinik yakkamaadha. Yakkamaan isaan ala addunyaa tan Oromoodhaaf yakkamaa irraa akiraati namni kun jechuudha. Oromoo irra biratti madaa ofii waraanuu jechuudha. Namni kun Oromoo biratti akkaan jibbamaa akkaan hayyutu ragaa bahe anaa miti. Mee waan biraa dhiisaa. Yakkamaa isaa gabaabaa ka ati yaadatte hoos na himi jette ni yaadatta yoo ta'e zamachaa Miliinik jedhanii ummata Walloo miskiina karaa deemee karaa mana isaa galu makiina irraa buusanii viidiyoo waraabaa ajjeesaa rashanaa nu agarsiisaniiran. Mala inni abbaan yakkamaa waan ta'eef ilmaanis yakkamaa akka isaati jechuudha.
Innis yakkamaadha. Ilmaan isaas yakka isaa dalaguudhaaf akkasaniin zamacha miliinik jedhanii nu agarsiisan jechuudha. Wallagga keessa waan dhiyoo kana ta'e ni yaadattan. Maqama miliinikiin ta'e jechuudha. Morma muranii saqqalanii nu agarsiisan sun. Qaama namaa gogaa irraa baasanii ka viidiyoo kana dura telegiraamii irratti argitan san jechuudha. Telegiraamii kiyya jira. Kanaaf rakkoon Jimmaa, rakkoo uummata Oromoo kutaa 11ti. Hayyutu dubbate yakkamaa ta'u, dubbiin raayyaa abbaa mancaa dubbate tun nama waa beekuuf hin galti jedheen abdadhaa. Ayyaana kiyya xumuree jira. Nagaan naaf jiraadha.